Wayyoo gowwummaa koo, wayyoo gadhummaa koo. Maal taa'utu amma ormi nyaatumaatiin koollee nyaatanii jiraataniiti qarshii koo. Maaliif hin bu'aa? Maaliif hin bu'amee maaltu na boosise ofii kootiin fidee? Wayyoo dadhabbii koo waggaa meeqaan salphatte. Eenyutu amanama yaa Waaqayyo, eenyutu amanama yaa Rabbii. Yaa Rabbii koo. Yoomuu biyya kootti galee haala kanaan mana kootiif hojjedha laata. Amma yoomittiin kushiinaa nanaa keessa hojjedha. Namuma biyya isaatti galee mana godhatee ijoollee horii jireenya gammachuu jiraatu nu taasisi. Jireenyi biyya ormaa kun ammoo na nuffisiiseera. Filannoon qabuuf malee. Eenyuun hin mariisisa yeroo akkas qofummaan natti dhaga'ame biyya ormaa keessatti nama ormaa keessatti haala kanaan boqonnaa malee yeroo hirribaa malee yeroo boqonnaa malee kan hin dabarsu kana eenyuun hin mari'adha. Eenyutu nama amanas hundumtu yoo itti tolee wanta jiraadhutti fakkaata. Nama tokkummaa kan hawwachuu danda'u wanta hojjedhe hundumaas kan inni borutti hin jijjiiramna jedhee itti ergaa jiru jaalatee koo waan ta'eef yeroo akkas hojiin natti baay'atee jireenya jibbisiisu asuma wajjin haasa'u laata isaaf bilbiluu. Hello. Akkam oolte nagaadha? Dhugaamoo nagaa isaa galata akkam? Jira kunuutuun mana hojii hojjedhu tan gidduutti waa'ima jireenya kana gaafa yaadu baay'ee mana aarsaa. Yoo mansi wajjin haasa'inatti salphataa gara keetti kanaaf hin bilbilee. Boqonnaa maaliif jira jetteetti jiru biyya ormaan beektu yoo ta'e leesuma dhageessudha. Ammallee tasanatti dhufnaan egaa. Ani yoomuma biyya kana keessaa galeessi wajjiniin mana qabadhee ijoollee warri jireenya bareedaa isaa akka jiraannu yaade. Ni kasuma abdadhee kanuma laalisan jajjabaadha jireenyuma kosaa borii ilaalee tanarra jabaadha malee jireenyi baay'ee ulfaata baay'ee boqonnaa qabdu. Amma kaleen illee na dhukkubuu jammareeraan dhukkuba kalee homaan qabuun ture akkuma kana miilli koollee mana dhidhiitee na dhukkuba. Egaa jireenyaa jijjiirama borii jennee kana hundumaa dhugaadha. Naa jiraadhu bareedaa kun. Ani illee baay'een si jaalladha. Eeyyiin akkas waggaa tokko qofatu naafee amma kun waggaa shan keessan jira miti waggaa majjaa hojjedhe biyya kootti galee jireenya bareedaa isaa jiraachuu barbaadeen malee waggaa 2-3 illee deebi'uu nan danda'an ture erga dhufuun hin olle erga mana eeganii saree qoricha ta'u jedhu miti eeyyiin bareedaa waan illee kanuma yaadeeni eeyyiin nan dhufa waggaa tokko tunaafi waggaa tokko gararraalee wanta turu natti hin fakkaatu baay'ee dadhabeera baay'ee nuffeerasi amma kana cimina kootii kan hojjedhe malee waan waggaa tokko hin hojjetamnedha jiru biyya ormaa nageessanti. Amma maalirra jirtaati akkam qarshiin sitti ergu sanaan maal hojjetteettanii? Akkuma natti himteemti wanta hundumtiyyuu argasii wanta haarofti jira wanta itti dabalte jechuu kooti malee immoo mana akka ijaarti natti himteettaa meeshaawwan mana akka hundasaayyuu buutte natti himteettaa. Kanaafin siin boona kanaafin si jaalladha kanaafin saantiba tokko too farqatti nambisiinii utummaatiin kootti illee argin kan hin gara keetti ergu kanaaf miti malee. Naa jiraadhu dadhabbiin koo siif galaa. Tole anillee sin jaalladha
Siifan bilbila bakka booda amma natti as dhufuu danda'u wanta ta'eef madaamii natti waan dhufuu dandeessuu fi dafee hojii kana xumuree ganaallee wayyaan tokko sun jira ganaa gibbiillee ganaan miicaa egaa sa'aatiin boqonnaa argadhutti siifan bilbilaa atillee teekistinaaf godhi ishi bareedaa waan illee baay'een si jaalladha. Halo bareedu. Akkam nagaadha. Maali bilbilan kaastu maal taate? Okay, kanaafidha. Rakkoon qabanoo fiilmi ilaalaan jira. Qofaa mateensi bilbileen. Kottukaa waliin yeroo gaarii dabarsinaati. Manumaan jira. Ni dhufta? Kottu gassanii garu. Har'a guyyaa guutuu manumaan jira manumaan oola waan ta'eef sa'aatii barbaaddetti dhufuu dandeessa. Ganama kanas ta'e galgalas. Utuu ganama kana dhuftee immoo natti tola baay'ee. Tole bareedu kottu. Baay'ee si arguuf jajjabeen jira. Tole bareedu gosin jaalladha. Banaadha seeni. Waaw. Nagaadamti jirta. Nagaa. Sitti bareedee jira baay'ee. Galatoomii. Akkam oolmaa kee akkam ture? Aduun isaa baay'ee ulfaataa. Taaksii rakkisaadha. Taaksiitu hin jiru beektaa inni jiru iyyuu baay'ee taraa qaba. Baay'ee taaksiin kun baay'ee rakkisaadha amma aduu kana keessa sayyuu karaaraan si dhaabee dhiifama. Mana keessallee keessatti teessaa maal uffata jijjiirrattu? Uffata mana keessaa uffattu? Nagaadha kanaaf jala akkam? Wanta maaltu jira jetteetu kunoo bareedduu akka keetii wajjiniin mana qabachuu kan deemaa jira. Garuu wanti fanaan taane gara gaa'ela kanaatti osoo hin seenini waa'ee hiriyaa kee jalqabaa sanaa ifanaaf hin goone sirriitti. Sitti miidhamtee waa'ee hiriyaa kootii. Jechuun gaa'elatti yeroo siintu waan hundumaa qulqulleeffatee ta'uu qabamtiire. Jechuun kanaan dura hiriyaa kan qabu sitti miira. Maali garuu waan kana yeroo baay'ee deebitee na gaafatte maalli waan shakkitee jiraa? Hiriyaa kan qabu kanaan dura sitti miira. Garuu hiriyaa koo wajjiniin adda baaniiti kan si wal baree. Garuu darbitee nuu bilbilti. Nagaama na gaafatti malee waan tokko gidduu keenya hin jiru amma wanti nuti xumurameera karaa koof karashee. Maaliif bareedduu koo garuu maaliif na namantu? Ishi bareedaa ko. Baay'ee si jaalladhanii beektaa kana. Kanumaaf hin si qoree malee bareedaa ko waan biraaf miti. Akkas jedhama malee. Ayimmaa kan yaadu. Mee maal yaadda waa'ee keenya kana? Waan baay'eedha. Waliin mana qabannee ijoollee warree kunoo mana amma kana ga'u keessa waliin gaafa jiraannu. Anillee kun hawwii koo guddaadha si waliin ijoollee horadhee jireenya bareedaa isaa jiraachuun baay'ee hawwii koo guddaadha. Akkas jaalladhus immoo bareechitee beekta waan ta'eef anillee guyyaa sana hawweera
Maal fi bareeda kun yaadan bannee maaltu yaadina balleessaa. Mana baay'ee bareedaa qabda. Baay'ee bareeda manni kee. Meeshaan manaallee waan dubartiin mana keessa jirtu fakkaata. Baay'ee bareeda. Manni kun kan koo ta'uuf deema jechuudha. Mana kana kan inni ijaaree qarshii maal hojjedhu walitti qabeeni. Isheen ittiin bashannanteettee yeroo tokko darbitee qarshiin ergiti. Sana qarshiin ergachuu dandeessi. Beekamu mana kana iyyuu isaan ijaarte jechuu dandeessi. Gara booddeetti yommuu waan akkasii nutti dhufe. Kanaaf dursee sitti maa jira mana kana kanaan ijaartee meeshaawwan mana kana keessaa qarshii koodhaaniitu guuttee akka jettu abdii qaba. Maaliif ittiin bashannanteettee darbitee baay'ee darbiteetti kan isheen qarshii kennuu naaf ergitu. Malee yeroo baay'ee si hin argine jechuudha qarshii. Ani abbaan manaa kee akkasii yoo Waaqayyo jedhee cidha keenyan godhannaa. Bakka yeroo ada bersih pak. Kayak. Maaliif mana qortii bakka dhiistu? Maa jireenya mataa isheetiin jiraattu? Irraa kaasuu dhiisu. Yeroo amma kanatti bilbilallee bilbiliinii fuutuun bilbilallee irraan kaasan turuun koo maaliin abdii isheen kutachiisu? Kaasee waan jirutti moo akka isheen jireenya mataa ishee jiraattutti moo lakki kaasee waan dhugaa jirutti moo qabu. Sababni isaa amma kana sababii walirraa turree fi ragaa wayii irratti qabachuu waan dandeessuuf akkasumatti ishee jala miliquun qaba malee maaf oomishni tokko iyyuu itti mun qabu. Callisuun iyyuu deebiidha waan ta'eef mun callisa. Maal lagash bilbiltee gaafa dadhabdu isheen iyyuu neesti. Nan salphadde maal wayyaa maaliin tokko isaanii garaachina tokko isaa jira hoo. Nan salphadde. Eenyutu amanama yaa Waaqayyo, eenyutu amanama yaa Rabbii. Maalum godhame. Malu bilbilan irraan kaasu tekeestinii naaf erge. Waan namatti hin tolleedha, waan abdii nama kutachiisu, waan jireenya nama jibbisiisudha. Akkamittiin kanaan dura yaaduu dadhabeen kana? Akkamittiin waan akkasitti tilmaamuu dadhabeen? Maalittiin isa beeka orma akka ta'e akkamittiin yaaduu dadhabeen? Maal taa'utu amma ormi nyaatu maatiin koollee nyaatanii jiraataniiti qarshii koo. Wayyoo humna koo. Maalin godha kanaan booda deebisuu hin danda'u. Waggaa amma kanatti rakkadhee kan hin biyya ormaatti boqonnaa tokko malee hojjedhe guyyaa tokkotti akkana ta'ee. Eenyuun hin komadha balleessaan kan godha. Eenyuun hin komachuu danda'a. Maalin jedha maatii koodhaan, maalin jedha hiriyoota koodhaan, maalin jedha fira koodhaan. Ofii koo immoo akkamittiin jiraadhaan kanaan booda amileessa kamiin horadheen hin jiraadhaa. Wayyoo gowwummaa koo, wayyoo gadhummaa koo. Garraamummaadha jedheen of miidhe. Eenyutus na amanaan mudannoo akkasiin narra gaheetuun jedheeti maatiin na amanuu ishoo naan jedhu malees. Eenyuun naa gaddaa? Eenyutu naaf gaddaa? Maaliif hin bu'aa?
maaliif hin bu'ame maaltu na boosise ofii kootiin fide wanta narga kudhaan godhe maaliif ammoo deebi'ee bu'aa dura kana yaadu kun inuma meedhee yaadu akkamitti nama kana gowwaa ta'uu dandeenya. Umni ko maal taalata yaa Rabbi umni ko maal taalata.